waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuu bi hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana barumsa keenya walitti fufiinsa waa'ee kadhannaa kutaa 21ffaa gaa'ila keessatti rakkoo nu quunnamuuf kadhannaa kadhannu jedha. Gaa'ila keessatti rakkoo nu quunnameef kadhannaa kadhannu. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee namni gaa'ila keessatti gaa'ila gaafa hundeessu jaalalli qofaan argachuu qofaan gammachuu qofaan milkaa'inni qofaan waan isa quunnamu fakkaatee namni gara gaa'ilaatti galuu danda'a jechaadha. Haa ta'u malee keessumaa gaa'ila keenya karaa mana amantaa gaggeessinee seerota lama takliilii fi qurbaanaatiin gaggeeffannee erga gaa'ila kanaatiin gara mana amantaatti dhufnee waan gaarii qofaa nu quunnama jennee yaaduu hin dandeenyu jechaadha. Qorumsi garaagaraan gidiraan garaagaraan gara keenyatti dhufuu danda'a. Haa ta'u malee immoo gaa'ila keessa teenye rakkoo gaa'ila keessatti nu quunname bifa kamiitiin jireenya kana yookiin immoo qorumsa kana injifachuu yookiin immoo mo'achuu dandeenya kan jedhu guyyaa har'aa kana waliitiin ni ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti ilaala. Miseensi haaraan wangeeltuu bitaatan laayikii gochuu hin dagatiina, sheerii gochuu hin dhiisina. Miseensi haaraan immoo miseensa wangeeltuu bita'uudhaaf dhuftan baga nagaatiin dhuftan anaa dhufu isiniin jedheera. Sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Inni biraan egaa guyyaa har'aa kana gaa'ila keessatti rakkoo uumamuudhaaf furmaata argachuudhaaf kadhannaa kadhatamuu kan jirudha. Gaa'ila keessatti rakkoo nu quunnamuudhaaf furmaata yookiin immoo furmaata nuti argannu maalidha yookiin immoo rakkoo gaa'ila keessatti nu quunname bifa kamiitiin bira darbuu dandeenya kan jedhudha kutaa 21ffaa kan laallu. Egaa akkuma beekamu yeroo darbees akkuma waliitiin laalle maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko kaa'umsa taasifanneetu kadhannaa keenya eegalla. Sanaan booda maal jedhaa? Gaggeessaa jireenya koo kan taate yaa waaqa koo gaa'ila keessatti akkan jiraadhu kan naaf eeyyame sidha. Gaggeessaa jireenya koo kan ta'e yaa waaqayyoo gaa'ila keessatti gaa'ilaan akkan jiraadhu kan naaf eeyyame sidha. Gaa'ila keessatti immoo gammachuu fi nagaan qofti waan na quunnamu natti fakkaatee ture. Qormaata gidiraa dhiphina akka jiru hin beeku ture. Sin abdiis godhadheetan ture jedha. Yaa gooftaa amma garuu utubaan mana koo jallateera. Jaalalli mana koos immoo dhabameera. Anaa fi haadha warraa koo gidduutti garaagarummaan uumameera jedha. Kun immoo haadha warraa fi abbaa warraa gidduutti rakkoo uumamuudha. Kadhannaan kun kadhatamu. Yaa gooftaa yaa uumaa koo yeroo hundumaa rakkoodhaaf furmaata kan taate sababa garaagaraatiif furmaata kan taate ka'umsaa fi sababa isaa anaaf ana jalaa yoo dhokate iyyuu siif garuu ifadha. Atis yeroo hundumaa ni beektaa dhimma gaa'ila koo gaafan siif dhiyeessu kadhannaa koo gadda koo naaf dhaga'i. Yaa gooftaa hamaa gaariitiin deebisuudhaaf horiisaa kee callisuudhaan darbuudhaan akka hin danda'u sirumallee ajajamuudhaan akka nama namu jaalalaaf akka hin bitamu laphee haadha warraa koo gara nagaatti karaa nagaatti deebisi na qaqqabsiisi. Namoota hamaa irraa gorsa namoota hamaa irraa hafuura hamaa irraati na oolchi isaan gaggeeffamuu irraas na baraari na eegi. Garaagartummaa yookiin immoo waldiiguu irraati sababa kan ta'e waan hundumaa naaf dhabamsiisi. Anaa fi ijoollee koo gidduutti jaalala irra caalaa
maatii koo waliin, haadha warraa koo waliin, abbaa warraa koo waliin jechuu dandeenya akkuma rakkoo namicha qaqqabe irratti. Kan naaf laatame waan hundumaa jiraataa kan ta'e maqaa keetiin naaf dhabamsiisi. Gara laphee kootti deebisi, gara laphee ishiitti ishees deebisi. Ijoollee koo abbaa fi haadha malee akka isaan guddatan, anis immoo kan eebbifame waadaa kee kana akkan hin diigne na taasisi. Ati qofaan gaa'ila kootiif, sirraa'u gaa'ila kootii deddeebi'u kootiif furmaata kan ta'e siin amanee dhiyaadheera. Dadhabbina koo ilaalitii garaa naaf laafi. Gargaarsi kee waan narra qaqqabe, rakkoo narra qaqqabe kanarraatii na eega. Furmaatas naaf ta'a. Eeyyama kee naaf haa ta'u. Rakkoon keessa gale kana keessa waan hamaa, qorumsa hamaa kana keessaa na baasi. Waaqa abboolii keenyaa qulqullootaa mana koof gaa'ila koo akkuma eebbiste, akkuma kana mana abboolii fi gaa'ila isaanii akkuma eebbiste kan koos ana dadhabaa kanan ta'e ilma kee gaa'ila kana naaf eebbisi. Rakkoo gadda kooti qormaata kanaa kan ta'e siif ajajamuu dhabuudhaan yoo ta'e dhiifama naaf taasisi. Amantii naaf fidi. Jecha keetiin eebba firii akkan buufadhu na taasisi. Kanan hin qabuun akkan gammadu, kan naa kenniteen kennaa kee akka si galateeffadhu akkan ta'u na qaqqabsiisi. Yaa gooftaa ko gaa'ila koo, bu'uura gaa'ila koo, guutuu mana koos sidha. Raafamuu kana baduu jalaatii sababa kanaatiin rakkoo uumamu ijoollee koo rakkoof dhiphina keessa akka hin jiraanneef, akka na jalaa hin miidhamne na taasisi. Waaqa dhiifamaa kan taate rakkoo keenya hundumaaf furmaata nuuf kenni. Yaaduu fi sirreessuudhaan eebba kee nagaa keetiin akka hin jiraadhu taasisi. Abrahaamii fi Saaraa mana isaanii akkuma eebbiste akkuma kana keenyas nuuf eebbisi. Galanni abbaa ilmaatiif haa ta'u jechuudhaan gaa'ila keessatti rakkoo uumamu, eebba dhabamu, nagaa dhabamu, jaalala dhabamu bifa kanaatiin Waaqayyoof dhiyeessina. Kadhannaan kun haati warraa kadhachuu dandeessi, abbaan warraa kadhachuu danda'u, tokkummaadhaan kadhachuu danda'u. Gaa'ila keessatti qorumsi jira. Gaa'ila keessatti dhabuun jira. Gaa'ila keessatti maseenummaan jira. Gaa'ila keessatti walgaltee dhabuun jira. Gaa'ila keessatti amantaa dhabuun jira. Gaa'ila keessatti wal amanuu dhabuun jira. Rakkoo kana hundumaa immoo jalaa ba'uu kan dandeenyu, furmaata argachuu kan dandeenyu Waaqayyoon kadhannee, gargaarsa ergamootaa gaafannee, Waaqni kan Abrahaamii fi Saaraa, kan Elsaabeetii fi Zakkaariyaas fa'a mana abboolii qulqulloota kee turanii, abboolii turanii Waaqayyo eebbisaa ture, mana keenya akka eebbisu, qormaata nu quunnamu kana keessaa akka nu baasu, nagaasa akka nuuf baay'isu, jaalalasaa akka nuuf baay'isu. Kaleessa jaalalaa walitti dhufnee har'a jibbi dhufuu danda'a. Kaleessa qabaannee walitti dhufnee har'a dhabuu dandeenya. Kaleessa bareennee walitti dhufnee har'a simboon keenya, fuulli keenya baduu danda'a. Keessumaa jaalalli foonii akka kaleessaa, akka alarraa hin taatu. Namoonni gaafa alaan wal jaalatan mana tokko gaafa dhufan, gaafa tokkooman, gaafa bultoo ijaarratan, gaara galaatti gaafa galan wal jibbuu danda'u. Fuulli kaleessa ilaalame, qabeenyi kaleessa ilaalame baduu danda'a, dhumuu danda'a. Namoonni baay'een fuula ilaalanii, qabeenya ilaalanii, dhaabbii namaa ilaalanii, simboo namaa, miidhaga namaa ilaalanii walitti deemuu danda'u. Inni sun hafuu danda'a. Ammuma umuriin namaa siqaa deeme qaamni namaa simboo kaleessaarraati bareedina kaleessaarra duubatti deebi'uu danda'a. Isa kanaaf egaa wanti nuti gochuu qabnu maalidha jennee gaafa ilaallu, gaa'ilichi qormaata isa qaqqabe keessumaa immoo yeroo hundumaa rakkoo isaan quunnamu mari'achuudhaan,
Waaqayyoon kadhannaan gaafachuudhaan, gaabbii galuudhaan, fooniif dhiiga gooftaa fudhachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, wal danda'uudhaan, wal faana jiraachuun dirqama ta'a malee warreen adii, warreen Awurooppaa fi Eeshiyaa faranjoonni jaafis mallattoo wal faana jiraachuu, waggaadhaafis mallattoo wal faana jiraachuu akka isaan mallatteessan miti manni kiristaanaa. Tokko isaan gootee kadhannaadhaan eebbistee, kadhannaa gootee fi gaa'ela isheen gaggeessite kuni diigamuu hin danda'u. Kan samii waan ta'eedhaaf. Kan Waaqayyo tokko godhe namni gargar baasuu hin danda'u. Namoonni gargar baasu. Asirratti gaa'ela keessatti daa'ima dhabuun jira, qabeenya dhabuun jira, fayyaa dhabuun jira, waliigaltee dhabuun jira. Kana hunduma darbuu kan dandeenyu gaa'ela keessatti rakkoo nu quunnamu kadhannaan taasisnu kadhannaa kanadha. Amma gaafa akkas teenyee haasofnu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Maaliif isinirra ga'uu dhiisuu danda'a? Guyyaa ta'u garuu isinirra ga'uu danda'a. Namoonni baay'een keessan gaa'ela keessa galtanii gaa'ela keessaniin abdii kuttanii biyya Arabaa godaansa deemtan jirtu. Namoonni gaa'elli isin didee gaa'elli keessan milkii dinnaan godaansara jirtan jirtu. Waaqayyo si yaadata. Gara laphee keessatti deebi'a. Waaqayyo waan isin miidhu, waan isin rakkisu, waan isin qoru isiniif hin laatu. Jabaadhaa kadhadhaa, viidiyoo kana dhaggeeffadhaa, obboloota keessaniif waliif sheer godhaa, hanga dhumaatti cimtanii yoo dhaabattan waan feetan waan barbaadan hunduma ni argattu. Guyyaa har'aa kana kutaan 21ffaa gaa'ela keessatti rakkoo nu quunnamuuf kadhannaa kadhannuu kan jedhudha. Bifa kanaatiin Waaqayyoon nu barsiiseera, Waaqayyoon nu gorseera. Kutaa 22ffaa torbee dhuftu immoo kadhannaa gara ergamaa qulqulluu Mikaa'elitti kadhatamuu kan jedhudha. Kadhannaa gara ergamaa qulqulluu Mikaa'elitti kadhatamu. Kadhannaan gara qulqullootaa, gara raajotaa, gara haadha keenyaa, gara gooftaa keenyaa, gara wareegamtootaatti kadhannu ni jira. Isaaniif jedhee Waaqayyoon kadhannaa keenya nuuf dhaga'a waan ta'eedhaaf torbeetti dhuftu kutaa 22ffaa kadhannaa gara ergamaa qulqulluu Mikaa'elitti kadhatamu kan jedhu walitti ni barannaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate Waaqa abboolii keenyaaf galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u nu haa turu. Waan nu dhageeffataniif galatoomaa. Waaqayyo isin haa hiiku, Waaqayyo isin haa eebbisu hunduma keessan lafa jirtanitti bakka